immoo muddamni mul'achuusaa egaa gara adda addaatiin ibsaa turreera. Kun otoo kanaan jiru mootummaan yeroon isaa dhume immoo mootummaa biraa hundeessuudhaaf egaa boru yookiin har'a yeroo gabaabaa booda qophaa'aa jira. Kanarrattis ni mari'anna. Qabxiiwwan kun warra gugurdoo har'a nuti kaafnu keessaati. Keessummaan keenya har'a ammoo Yaayyaa Bashir gabaabsanii ijoolleen kun ergaa daddabarsanii isaan sana keessa akkuma kaafte poolisii Oromiyaa kaayyoodhaan addaan yoo ta'an illee nuti Oromoodha, Oromoon ajjeesinaa gara Oromootti deebi'aa kan jedhu waamicha dhiyeessaniif. Mee gara Finfinnee keessatti egaa akka karoora duraan baasanii nuti saaxilaa turre opiidiyoon kan baafte sila ayyaana sana abbummaadhaan olaantummaadhaanii waajjira biltsiginnaa Oromiyaa kan jedhan opiidiyoon fiqaaduudhaan tasammaatiin gaggeeffamtu abbummaadhaan akka gaggeessu ture sanidda saaxilame deebi'ee immoo pireeshariin gara uummataatiin itti baay'annaan waan gallakkisan fakkaatanii garuu keellaa irratti namni akka hin seenne yaalii godhaa turanii akkuma ta'anii dargaggeessi kun keessattuu qeerroon gara magaalaatti seenanii waan sana fakkaatu dhaadannoo sana fakkaatu dhageessisaniiru. Dhaadannoon sun garuu baay'eedha. Qe'ee opiidiyoo keessatti gola opiidiyoo kaampii opiidiyoo keessatti jeeqama guddaa sodaa guddaadha uume. Xinnoo toon turin Abiy Ahmed warra waan sana qindeessaa ture kuni qabatamaatti achi keessuma isaaniitii kan nu ga'edha. Walitti qabee maali waraan amma kanaa otoo bobbaafnee jirru tika amma kanaa bobbaafnee otoo jirru lammata immoo kanarratti leenjii yeroo dheeraadhaaf kennaa otoo jirru sagantaan ba'e attamitti dhaadannoon akkasii yookiin immoo mormiin akkasii dhaga'ama kan jedhu warra walitti qabee itti dheekkame sana booda kan Bishooftuu irratti yookiin kan Arsadii akka miidiyaan addunyaallee hin argamne lammata immoo karaa cufuudhaan intarneetii kutuudhaan dhoksuudhaaf yaalaa ture. Mee kanarraa adeemsa kanarraa maal hubatta Yaayyaa? Tokko waan mareefuu jedhee wajjin waan wal qabatu qaba. Kana booddee namni nu mormuu danda'u hin jiru. Yoo nu mormee akka qabnee hiinu, akka ajjeefnu, akka hiinu, akka doorsifnu, akka taphaan ala goonu agarsiifneerra waan ta'eef qeerroon ol jedhee kana booda nu mormuu hin danda'u. Iddoo jedhurra gahanii turan. Amma achirra gahanii otoo jiranuu sagaleen mormii amma naga'u dhagahamuuni shororkaa guddaa ganda isaanii keessatti uumuun isaa waanuma eegamudha jechuudha. Isaan akkana fe'anii miti kan laalaa jiran. Barreen gaddaa fakkeenyaaf waa hedduu godhanii sababa koronaatiin irraa dhiphisanii namni akka hin galle godhaniiru. Bakka hundatti imaammata ukkaamsaa diriirsan sanaaf karaa nagaadhaan bahanii mootummaa kana balaaleffachuun lallaaffatee ture. Amma akka sanatti waan of amansiisanii jiranuuf sagaleen amma naga'u dhagahama mormiin amma naga'u jedhanii hin eegne dhiphina sana keessa jiraachuun beekamaadha. Gama biraatiin immoo ani immoo informaashiniin qabu tokko Oromoon waggaatti gaaf tokko bahee irreecha irratti sirbee galaa yoo mormees guyyuma sana mormee galaa guyyaatti waggaa tokko mormeedhaaf maal nu godhaa. Wanni guddaan gandatti gaafa deebi'ee akka hamilee kanaan ol ka'ee nu mormine sirriitti irra hojjetanii buruqsuudha. Malee ka ayyaana Finfinnee irreecha irratti gaaf tokko dhufee mormee galu kana guyyuma tokko torbanuma tokko ajendaa torbaan tokko ta'a sana boodan dagatamaa homaa nun godhu. Waan jedhus waan qabanuuf achi keessatti jechuudha. Tuffii qaban kun amma tuffiidha Oromoodhaaf jechuudha. Guyyaa tokko irreecha irratti sirbitanii homaa nun gootanu nu buqqisuu hin dandeessanu hundi hidda keenya raasuu hin dandeessanu qabdanii kan jedhudha ergaan isaa jechuudha. So garuu amma fakkeenya kaleessa ayyaana irreecha hora Arsadii irratti mormii sana caalutu dhufa kan jedhu akka malee sodaatanii turan jechuudha. Isa Finfinnee sana irratti yoo sana ta'e hora Arsadii yoo akkam ta'a kan jedhu sun gaafa 2016 daawun wayyaanee sana faa ija dura dhufe jechuudha. Akkas yoo ta'e mootummaa kanaaf balaa guddaadha waan ta'eef kallattii hundaan karaan cufamuu qaba. Dargaggeessi akka achi hin seenne godhamuu qaba. Kan jedhu irratti baay'ee hojjetan guyyaa kaleessaa guutuu biizii ta'an jechuudha. Kana garuu ammallee taanaan gurmuu sana keessa yookiin immoo mooraa opiidiyoo fi mootummaa kanaa keessatti
wal shakkiin guddaan dhalateera kan buqqa'uu hin dandeenye jechuudha. Wal shakkii guddaa ayyaana kana keessatti sagaleen mormii akka dhalatu warra sababa ta'e jira. Warra beekaa hojjete jira kan jedhuun amma walitti deebi'anii akka isaan wal nyaachaa jiran argaarra jechuudha. Amma maqaa adda addaa walii kennu beeki. Hundumtuu anatu caala ergamtummaadhaan anatu caala Oromoo garaarra ejjetanii bulchuudhaan jechuudhaan wal dorgommii godhaa jiran keessatti tokko isa kaaniin bara wayyaanee ergamtuu turtee jedhaan ati bara sana ergamaa baatee fe'amaa fi baatee har'a anatti dubbachuu waan an dubbadhu fudhachuu diduudhaaf hamileen qabduu jedhaan jechuudha. Kaan ammoo isa kanaan waan jedhu qaba. Akkasitti immoo walitti deebi'anii akka wal nyaachaa jiran ni beekna. Araarrii bifa kanaan achi keessatti bu'u hin jiraatu. Egaa warruma waan itti darbatan nyaatanudha hundumtuu waan ta'eef malee akka seeroo jennu garuu namoonni haqaan mootummaa sana keessatti biddeenumaaf hiriiranii gaafiin Oromoo inni alaa dhagahamaa jiru kun garuu akka injifatu hawwanuu hin jiran jechuu kooti baay'ee jiran. Amma warra fuulduratti bahee dubbatu walitti bahee dubbatu kana yoo ilaalle garuu ana caalaadhaan wal dorgoomu malee quuqama yookiin naatoo saba kanaa qabaatanii fi miti an akka nu hubadhutti jechuudha. Ayyaana kanarrattis wanni amma jarri walitti deebi'anii wal shakkaa jiran guddaan hariiroo shanee wajjin qabdaa hariiroo wayyaanee wajjin qabdaadhaan barcumarraa wal kaasanii bakka walii bu'uudhaaf akka malee walitti deebi'anii akka wal fiiksaa jiran argina. Meegaa keessattuu kan arsadii kanarratti akkuma jette kan wayyaanee gogse sana kan kana dura daawun wayyaanee sana sodaa akka qabu Abiyyi Ahmedis koree sanatti himeetu ture. Kan arsadii kana yoo to'annaa keenya ala ba'ee Oromiyaa keessatti babal'ata biyyattiitti babal'ata keessattuu ittaansinee kan haasofnu mootummaa haaraa hundeessuudhaaf jennu kanarratti dhiibbaa guddaa qaba kan jedhudha dubbateetu ture. Egaa warri kaan akkuma tamma jette kana Oromoon gaafa tokko sirbee galaa kan jedhanis jiru achuma keessa. Garuu namoonni hedduus qeerronis yeroo ammaa kana wanti jalqabame kun dhaabbachuun irra hin jiraatu kan jedhu ergaa dabarsaa turan kaleessa yeroo nuti laayivii turretti. Kanaaf qeerroon immoo lakki waan kana itti fufuu barbaannaa hooggansa nu barbaachisa. Kanaaf wanti kun dhaabbachuutu irra hin jiru. Qaawwani gaariitu jira haala amma jiru yeroon amma jiru kuni haala gaariitu jira kan jedhu qabu. Maal jetta sirratti yaayya? Kun baay'ee yaada sirriidha. Yaada deeggaramuu qabuu fi mormiin kun mormii dhaamuu hin qabnedha. Sababni inni dhaamuu hin qabne guddaan diinni Oromoo mo'adheeredhee shubbisaa jira jechuudha. Guyyaa har'aa itti dhufuu dandeenya ta'a mootummaan diggisii nama qophaa'ee jiru kuni awwaalcha eenyummaa Oromoo irratti akka hawwii isaaniitti jechuudha. Eenyummaan Oromoon awwaalamu akka hawwii isaaniitti garuu kana booda mataan Oromoo haala ol hin jenne irratti mootummaa keenya jaarreerra jedhanii ililchanii didichaa jiran. Eenyu faadha warri mootummaa kanaan deemu booda itti dhufuu dandeenya. Garuu Oromoon ayyaana irreechaa kanarratti mallattoo agarsiise kana. Waan garaasaa keessa jiru kana karaa adda addaatiin ibsamaa jira. Akka yaanni mormii kun uummata Oromoo waliigalaa biratti fudhatama qabu fakkeenya tokko ofansii kaasa. Artiistonni Oromoo quuqaa Oromoodhaa sirban kabajaa isaan saba biratti horataa jiran qofa laaluun gahaadha jechuudha. Kan kaayyoo sabaarraa maqe, kan quuqaa sabaa didee hawwii diinni Oromoo gadi qabee buluu barbaadu sana faarsu hangam akka saba biratti tufamaa jiru fakkeenyuma tokkicha kana kaafnaan gahaadha jechuudha. Akka dargaggootaatti immoo qeerroof qarreen mallattoo kaleessa irreecha irratti agarsiisan kana haala gadi qabamuu hin dandeenyeen, haala addaan cituu hin dandeenyeen, haala jabaatee wal jabeessaa deemee jijjiirraa siyaasaa, dhiibbaa siyaasaa guddaa uumuu danda'uun yoo itti fufan qabsoon Oromoodhaa gabaabaadha yeroon isaa jechuudha. Injifannoon as dhufuun as bahuudhaaf gabaabbateera jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo hoggansa wal hogganuu qaba qeerroon. Akkuma caaluun alaan eeginaa jedhu sana nama yaadatte yoo ta'e waggaa lama faa duraa qabee kanuman jechaa ture mataan kan koo jechuudha.
ala kana hoggansa kennuu tun taane kallattii agarsiisuu dandeenya ta'a maloota yaadota tokko kennuu dandeenya ta'a amma beekumsa keenyaatiin jechuudha malee iddoo hoggansa kennanu hin jirru. Hoggansa kan kennuu danda'u qeerroo mataa isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa mataa isaatiin injifannoo gurguddaa galmeessaara gama waraanaatiin jechuudha. Gama qabsoo karaa nagaatiinis qeerroon akkuma wal beekuun hangafummaa wal duraa duuba jiruun dammaqiinsa wal caaluun wal jala yoo deeme qabsoo kanaa iddoo guddaadhaan gahuu danda'a jechuudha. Inni kaleessa hogganaa tures ilma namaa akkuma isaaniiti. Kanarra hogganus akkas kan bor hogganuu deemus kanuma akka isaaniiti jechuudha. Kanaaf hoggana of keessaa uumaa dhalchaa deemuu danda'u barbaachisa jechuudha. Qabsoon kun akkan argutti jabinni uummata keenyaa sabboonummaan nama keenyaa waan qeeqamu miti. Rakkoon keenyaa eenyutu deemuu ni danda'a kan jedhu of keessaa baasuu irratti ammallee gaatti hojjetamuu qaba jechuudha. Achuma biyya keessatti qeerroon wal jala deemuu aadeffachuu karoorfachuu wal leenjisuu hanga danda'ameen warra ala kana jirurraa wanni hubatamu wanni irraa horatamu yoo jiraate waan leenjii dhimma kanaaf barbaachisu faa yaada walii kennuu danda'ama jechuudha. Iddoon itti hoggansa walii kennan garuu biyya sana keessa waan ta'eef kana qeerroon hamileen inni amma agarsiisaa jiru kun jabaatee akka itti fufu gochuudhaaf wal hogganuun jiraachuu danda'uu qaba. Eenyutu amma fakkeenyaaf dhaadannoo tokko namni baasu ayyaana midhaan gaddaa Finfinnee irratti yeroo ilaalu namni dhaadannoo baasu tokko beektaa bakka sanatti akka hogganaati jechuudha. Wanni inni jedhu jechi inni jedhu yoo sirriitti kan qalbii hamilee miira nama tokko yoo ta'e kan nama kakaasu yoo ta'e sagalee hedduutu isa jalaa qaba jechuudha. Waanuma akkasiirraa jalqaba shaakalli wal hoggansaa kun jechuudha. Kan biraa tarsiimoo isaa waan adda addaa kana adeemsa darbe keessatti waan shaakalamaa dhuferraa sirni kun baay'ee hiddisaa ol gadi fagoo miti ol dhiyoodha jechuudha. Waan salphaatti buqqa'uu danda'udha. Maaliif cubbuudhaan ijaarame tumsa uummataa hin qabu kijibaan deema agartee filannoo uummanni Oromoo irratti hirmaatiniin Oromoon na filee amma kana fa'aa kijibaa kana hunda argaa ammas anatu mootummaa keessanii jedheeti halluu haaraa dibatee dhufaa jira waan ta'eef inni kun tootaalii fudhataman qabu hell no jechuu danda'uu qabu jechuudha. Kanammoo wal hoogganuu shaakaluudhaan ta'uu qaba. Egaa mee asirratti egaa kana dura ajandaa diinni nuun kennu ajandaa asumaayyuu baafna dirreedhuma waraanaa kanaayyuu diinaa kennina jedhee dubbatee ture marroo dirriba. Akkasumas egaa hiriira kanarratti kanuma dargaggeessi garsa kan kennee goota keenya kan jedhaa ture. Itoophiyaa kanas raafne dhadhaa Oromoodhaa taatu baafna kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo hooggantoota siyaasaa kan Finfinneetti hidhamanii jiraniif sini hooggantoota keenya jedhanii kalee sabdeen gaddagaa dhaadannoodhaan mul'isaa jiru. Haala kana keessattuu hayyoonni biyya alaa si dabalatee jechuudha. Hayyoonni biyya alaa ga'een isaanii maanni yeroo baay'ee namoota biyya alaatiin tarsiimoo nu baasaa tooftaa nu baasaa kan jedhu nu hoogganaa kan jedhu gaafiin ni dhiyaata. Sanaaf maalinni hayyoonni biyya alaa jiranii ga'een isaanii maalinni amma immoo hayyoonni biyya alaa jiran kun ga'ee isaan irraa eegamu taphataati jiru. Sana yoo ta'uu baatee gara fuulduraatti maaltu ta'utu irra jiraata yaayya. Waan gaariidha. Jecha marroo sanarraan si jalqabaa dhugaadha wanni inni jedhu haquma jiru karaa bareedaa miidhagaa ta'een lafa kaa'ee sana kan dhaga'uu qabu namni keenya biyya keessa jirus jechuudha. Nu warra alaa kana odoo hin taane kan irraa dhaga'uu qaban, kan ittiin hoogganamuu qaban, kan jala deemuu qaban hayyoota biyya keessaati jedheen irra deebi'ee dubbachuu barbaada. Warra waraanaas asirratti kaafnee dubbanna. Tarsiimoon waraanaatiif tarsiimoon qabsoo nagaa adda adda ta'uusaa yaadachiisuun gaariidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmayaa Oromoo lubbuu qabu yeroo ammaa kanatti biyya sana keessatti qabsoo Oromoo sochoosee galiidhaan gaa jedhamee abdatamu tokkicha ta'eera. Haqa walitti himna kana. Kanaaf jaarmayaa kana qabaachuudhaan Oromoon carra qabeessa. Ilmaan jaarmayaa kana itichanii iddoo kanaan gaan horachuu isaatiif Oromoon eebbifamaadha.
oduu waan kana hin qabu ta'ee har'a maal ta'a kan jedhu yeroo yaadu baay'ee nama sodaachisa nama rifachiisa jechuudha. Oromoon amma hanguma amma ilaalamaa jiru kanallee kabajaan argatu amma kabajaa qabachuuf miti har'a kabajamaa jira mootummaa kanaan jechuu miti. Hanguma xiqqoo tokko qusatanii jiran kanallee hin qusatamu ture jechuudha. Waraanni sun bosona sana hin jiru ta'e. Akkatti hoogganoonni Oromoo fuudhamanii guuramanii mana hidhaa naqamanitti kan itti aanu silaa Oromoodhaaf maal yoo jette baay'ee rifachiisaa qaanfachiisaa jechuudha. Garuu jagnoota dirree waraanaatti hafan sagalee ta'anii sagalee hamilee ta'anii achi dubbataa jiran sana qabaachuun carraa qabeessummaadha. Carraa qabeessummaa kana immoo beeknee waan isaan jedhaa jiran irree isaaniif ta'uu barbaachisu ta'u waan isaan jedhaa jiran hojiirra oolchuu kanatu barbaachisa jechuudha. So namni keenya biyya keessa jiru aadaa ammammaatti dagaagaa dhufaa ture tokko xiqqeessuu yoo danda'ame guutuutti dhiisuu qaba. Summaanni namni ala kanatti miidiyaa hawaasummaa irratti yookiin miidiyaadhuma mainstream miidiyaa akkanaa irratti baanee arraa boruu dubbachuudhaaf carraa waan arganneef qofa warra biyya keessaa sana caalaa saba kana hoogganuuf yookiin immoo taliguuf mooraalii waan qabnu natti hin fakkaatu. Haqa dubbachuudhaaf. Baay'ee dubbanna carraa qabna waan ta'eef. Miidiyaa irra wanti nu kaffalchiisu hin jiru. Miidiyaa keenya qilleensa yookiin neetworkiidhaaf hin rakkannu baay'ee dubbachuu dandeenya. Asirratti qofaan sooshaal miidiyaa irras dhagnee feenu laayivii waraabuudhaan feenu katabuudhaan ummata miliyoona meeqa bira gahuu dandeenya. Carraa sana qabna. Carraa kanaan garuu qabsoo kanaan maal gumaachaa jirra yoo jenne waan salphaa miti kan gumaachaa jirru. Sagalee qabsoo kanaa ta'aa jirra. Sabni keenya akka inni hamilee hin buune, akka inni mooraaliin isaa gadi bu'ee jilbeenfatee bittootaaf mijatu akka inni hin taane galgalaa ganamatti dubbachaa jiraachuun keenya qooda qabsooti. Kun dirqama keenya illee jechuudha. Carraa arganne itti fayyadamnee dubbachuudha. Haa ta'u malee namni biyya keessa jiru warra ala jiru akka hoogganaatti ilaaluu dhiisuu qaba. Namni natti mufate mufatu waan kana irratti dhiifama wajjin. An akka mataa kootiitti dubbachuu hin danda'a. Akka hoogganaatti na ilaaluun filadhu namni. Hooggana jedhamee bakka hooggana kennan hin jiru waan ta'eef. Dhugaadha gaafa sagalee biyya keessaa dhaga'amuu hin dandeenyetti an asii sagalee ta'uu hin danda'a. Obboleeyyan kiyya ala kana jiran hundi sagalee ta'aa jiranii waan gaarii waan seenaan hin daganne hojjechaa jirra bareedaadha. Garuu bakka hooggana kennuu danda'an hin qabnu. As teenyee akkana godhii achiin bu'i asiin bahi yeroo jennu ibidda ijoollee sanarra bu'u anarra bu'ee anas gubaa hin jiru waan ta'eef walqixxee gaafatama sana fudhadhee otoon deemuu danda'e wareegama sana walqixxee anis baasaa otoon jiraadhe dirree sanarra hin jira yoo ta'e jechuudha. Mooraaliin itti qaba waan akkanaa dubbachuu yookiin akka hoogganaatti aakti gochuudhaaf. Amma namni yoo alarraa eega ta'e humni ala jiru yookiin namoonni ala jiran kun akka jaarmayaatti tokkoomanii jabaatanii hooggansa collective leadership ta'e jechuudha. Waan amma mataadhaan dubbannu kanaa miti. Muuxannoo amma ammaatti hin deemne keessatti hanqinni keenya tokko tokko isa kana jechuudha. Hooggansa waloodhaan kennamu gabbifnee ala kanatti utubnee oduma danda'ame jechuudha. Fageenya irratti waa hoogganuu danda'amu otoo ta'eeyyuu hamma kan effektiif ta'anitti hin fakkaatu. Hooggansi kan kennamu dirree qabsoo keessaa gama waraanaatiin kennamaara. Qabsoo karaa nagaas akkamitti hoogganuu danda'ama kan jedhu qeerroon itti yaadee mala wal gaafatee alarraayis bakka irraa adda addaarraayis gorsas beekumsas dabalatee itti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf qoonni keessan namni ala kana jirru maalii isa jedhu kanaaf qoonni keenya sagalee qabsoo kanaa ta'uudha. Qoonni keenya yeroo namni biyya keessa jiru carraa miidiyaa dhabee carraa karaa itti dubbatanii uummatatti waa himanu informeeshinii ittiin gahanu dhabee qabsoon rakkoo keessa seenu nuti immoo sagalee saba kanaa ta'uudha. OMN fakkeenya guddaadha kanaaf jechuudha. Akka miidiyaatti miidiyaaleen qooda isaanii taphachaa jiran. Namoonni miidiyaa kanarratti dhiyaatanii dubbachuudhaan qooda isaanii taphachaa jiran. Miidiyaalee arganne keenya kanarratti baanee sagalee uummata keenyaa ta'uurraa yoo hanqataa jirra ta'e abbaan of gaafachuu qaba. Carraa argame kanaan uummata miliyoona meeqa bira gahuu dandeenya waan ta'eef wanni dubbannu kun immoo waan konistiraaktiif yoo ta'e
waan nama keenya walitti hin buufne, waan nama keenya hamileetti uumu, waan nama keenya abdiin kutachiifne, waan diina immoo rifachiisu, yaaddessu dubbanna yoo ta'e qabsoo kanaaf gatii guddaa kafalaa jirra jechuudha. Akkas jechuun garuu qooda hooggansaa taphachaa jirra jechuu miti. Namni ala kanaan hooggana jedhes immoo hin jiru. Garuu namni keenya biyyaa kabajaa nuuf qabanuuf jecha, jaalala nuuf qabanuuf jecha, galata nuuf qabanuuf jecha kallattii nutti agarsiisaa jiru. Nu hoogganaa jiru. Lakkis hin hooggannu, kallattii sittiin agarsiifnu, atumti waan feete ta'e jechuun moo miti kan jedhaa jirru kun. Iddoo hooggana kennanu hin jirru sagalee siif taana. Waan gootu godhuu irratti immoo waan beekumsa keenya keessa jiru siif qoodna. Jabaadhu hamileen kee hin bu'inii situ abbaa qabsoo kanaati jenna jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dheengadda ibsa baase keessatti qooda hooggansaa namoonni kennuudhaaf hawwii qabdan dirree qabsoo kottaa jedha. Sirriidhaanaaf. Sirriidha. Dirree qabsoo keessaa hoogganni kennamuu qaba. Qabsoo hooggansa waraanaa yoo ta'e dirree qabsoo hidhannoo keessatti. Hooggansa qabsoo nagaa yoo ta'e ummata keessatti seenuudhaan, ummata keessa yeroo jedhu hawaasa keessa, ummata siivilii keessa jiraachuudhaan godhamuu danda'a. Garuu qabsoo nagayaaf qabsoo hidhannoo ammas akkaataa itti wal tumsiisan irratti bilchina qabaachuu nu barbaachisa. Ta'uu baannaan garuu ummata nagayaa, ummata siivilii sana akka waan waraanaan wal makateetti tarkaanfii waraana irratti fudhatamu ummata siivilii hidhatee hidhannoo hin qabne irratti diinni akka hin fudhanneef jechuudha. Kana irrattis beekumsa dabalachuu barbaachisa. Nuti gaa warri ala kana jirru karaa barnootaas haa ta'u karaa muuxannoo waan adda addaa argannerraa wani nama keenya qooduu dandeenyu waan akkanaatti nutti fakkaata. Talaga Yaayyaa Bashir dhimmoota kana irratti deddeebinee kan haasofnu ta'a. Keessattuu yeroo ammaa qabsoonni kun deebi'ee finiinee Abiy Ahmed dabalatee gola OPDO raasaa jiru kanatti yeroo immoo mormiin kun dhaabbachuun irra hin jiru. Itti fufuutu irra jira amma diinni iddoo sanaa buqqa'utti kan jedhutu jira. Egaa hayyoonni gama jiran gaheen isaanii maalinni yeroo ammaa kanatti gahee isaanii bahaa jiru kan jedhu gara fuulduraatti itti fufnaa kan ati keessa jette keessatti warra biyya keessa jiranii jabaatanii gurmaanii socho'uun akka irra jiru kan dhaamte. Mee waa'ee irreechaa asumatti dhaabneeti. Gara mata duree ittaanutti darbina. Mata dureen ittaanu akkuma sirraa argitanii mootummaa soba tokko yeroo gabaabaa booda bittilachuudhaaf mootummaan kun erga bittilamee booda gaa mootii eegame sana muuduudhaaf egaa itti dhiyaataati jira. Mootiin kun immoo akkasumas warra deeggartoota isaatii uummanni halkan bokkaa keessa dhaabbatee halkan nu filaa ture. Filannoo biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf diimokiraatawaa ture jedhanii mootummaa tokko bittilachuudhaaf deemu Yaayyaa Bashir. Adeemsa kana akkamitti ilaalta? Mootummaan jarri bittilan warra mootummaadha. Mootummaa keenya jedhaniif mootummaa isaanii ta'uu danda'a. Akka nama qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatee fi haala jireenya waliigalaa Oromoon irra keessa jiru itti dhiyeenyatti beekuu tokkotti garuu anaaf mootummaa Oromoon keessaa qooda qabu miti. Sababni isaa tokkoffaa mootummaan amma himamaa jiru kuni filmaataan filamee jedha. Qaanii tokko malee ijaa shaboon dhiqatee akkas jedha. Wanti nama ajaa'ibu isa kana jechuudha. Filannoon jarri odeessanuu zakam akka ta'e dheengaddaa argineerra. Filannoo ilmaan Oromoo dhugaadhaan Oromoodhaaf dubbatanu keessaa dhiibamanii baafamanii sababa adda addaatiin qabamanii kijibaan hidhamanii akka siyaasaa kana keessatti qoodan fudhanne godhamanii kan alatti hafanis waajjirritti cufamee ofiifuu mana keessatti ukkaanfamanii akka waan yakka guddaa wayii saba kana uummata biyya kana irratti hojjetanii tokkotti shanee maqaa jedhuun maqaanii shororkeessitummaa itti moggaafame akka cubbamootti kan silaa galateeffatamuu qabanu akka cubbamuuf yakkamootti laalamanii isaan keessaa dhiibamanii warri sirna kaleessaa sana gad as deebisuu barbaadu qofti wal barbaade wal funaanee seentara irratti dhufee garmaamu geggeeffatanidha. Diraamaa akkasiitiyyuu filmaata jedhanii waamaa jiran. Kan Oromoon keessaa qoodan fudhanne yeroo jennu
waa takka maqaballeessi tokko hin qabu. Dhugaadha kun. Nu qofatu hin taane addunyaa guutuutu beeka. Wanni jarri filannoo jedhee odeessu diraamaan sun ulaagaa filannoo idil addunyaa dhiisiitii kan Afrikaa sadarkaa Afrikaattuyyuu amma tokko moderate democratic jedhamu hin guuttanne. Kun ifaadha waan ragaadhaan lafa jiru jechuudha. Kanagaa diraamaa akkasii booda mootummaa taaneerra uummanni nu fileera jedhaniiti as bahan. Filannoon sun eessatti geggeeffame yoo jettee na gaafatte Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraatti geggeeffameera. Haqa sodaa maali qoosaa tokko malee yookiin immoo kijiba tokko malee naannoo Amaaraa keessatti filannoon sun sirnaan geggeeffame. Sababni isaa maali? Mormitoonni naannoo sanaa guutuutti sirna kana areenaa siyaasaa biyya kanaa kana keessa jiran. Hin hidhamne, hin ajjeefamne, hin doorsifamne, abbaa biyyaa ta'anii laphee isaanii dhiibanii magaalaa guddoo biyya isaanii fedhanu naannoo isaanii bakka fedhan dhaqanii dorgomanii filannoo sana keessatti qooda murteessaa ta'e taphachuudhaan biltsiginnaa isa aangoorra jiru sana wajjiniin waan itti walii galan qaban jechuudha. Humnoonni gurguddaan yeroo ammaa siyaasaa biyya sanaa keessatti dhiibbaa tokko malee cunqursaa tokko malee taphachaa jiran sadi. Tokko biltsiginnaa, ka lammaffaa izeemaadha, ka sadaffaa abin. Jara kana sadan malee humni siyaasaa ati maqaasaa guuttee abaluumee jettee waamtu tokko hin jiru jechuudha. Kan jiru silaa humna Oromoo ture, kaafaa'oo adda bilisummaa Oromoo turan jechuudha. Oromiyaa guddaa sana, Oromiyaa walakkaa uummata biyya sanaa bakka bu'u sana, ka bakka bu'an jara kana turan jechuudha. Jarri kun haala filmaata keessaa dhiibamanii bahanitti kan dirree bal'ifatee taphachaa ture humnoota siin jedhe sadan kana jechuudha. Humnoota kana sadan immoo waan wal fakkeessutu jira. Waan nu hundinuu beeknu jechuudha. Kunis maanni baandiraa Minilik. Kunis maanni olaantummaa afaan tokko, olaantummaa seenaa Itoophiyaa Abisiiniyaan himattuu sana ol kaasee seenaa isa kaan gadi qabu. Sagaleen mormituu sagaleen Oromoodha. Akka waan sagalee qoqqoodaa ta'e wayi tokkotti akka waan sagalee farra nageenya uummata kanaa ta'e tokkotti warra waloodhaan understand godhu jechuudha jirri kun. Biltsiginnaa, Izeemaa fi Abin. Jara kana wani tokko godhu guddaan dhimma Oromooti jechuudha. Oromoo gadi qabuu irratti Oromoo keessaa namoota dhugaa dubbatanu warra Oromoon akka hoggana isaatti ilaalu kana cubbeessanii yakkanii siyaasaa biyya sanaa sana keessatti abaaramoo gochuu irratti jara kana sadantu wal fakkaatu. Warri aangoo harkaa qabus isaan. Mootummaa amma arra jarri diggisii guddaadhaan eebbifataa jiran kanas kan harkaa qabu jara kana sadan jechuudha. Kun waan ifatti namni keenya arguuf jiru daqiiqaa murtaa'e keessatti tarii yeroo ammaa kana yeroo nan dubbataaru maalirra akka ga'e hin beeku. Guyyaa arraa kanatti garuu for sure jara kana sadantu daraaree goobanee mul'achuu deema jechuudha. Kan guyyaa gara tokkoon sila qabsoo kanatti fufuutu irra jiraata keessattuu Oromoon qeerroon keenyaa fi qarreen kan jedhu jira. Gama kanaan immoo mootummaa waloo ta'e tokko kan federaalaa sinii dhaabaa jirra jedhu. Oromoon akkuma jirutti kana alas jiru kan biyya keessas jiru. Xiyyeeffannaan isaan guddaan maalinni tarkaanfiin itti aanu otoo fudhate akka yaada keetitti akka aktivistii tokkotti akka nama siyaasa keessa turetti maal ta'uu qaba kan jedhu noo cufne. Kanatti si dhufuudhaaf dura mootummaan impaayerichaa inni haaraa kuni maal karoorfatee jira kan jedhu duraan si eegala. Tokko baandiraa biyya sanaa jijjiiruu qabnaa jedhe. Baandiraan isaan jijjiiruu barbaadan isa mallattoo bara EPRDF mallattoon baashaa fakkaatu sana irra jiru jechuudha. Isuma sana argaa dadhabanii tokko sana kan lammaffaa heera mootummaa jijjiiruu qabna yookiin fooyyessuu qabna wanni jedhu jira jechuudha. Tokko heera irratti akeekkatanii xiyyeeffatanii jiran. Heera mootummaa keessaa immoo maal dadhabanii maal argaa jibbanii onaan jettee keeyyata 39. Kun waan guyyaan as deemee arguu deemnu hubachuu deemnu jechuudha. Humnoonni ammasiin jedhe warri amma abbaa baraa ta'ee mootummaa kana harkaa qabu parsantii 100 mootummaa kana sheer godhatee jiru. Sadan kun wanti isaan irratti wal ta'an guddaan tokko baandiraa sana.
Lammaffaan heera mootummaa keessatti keeyyanii 39 buqqa'ee baduu qaba kan jedhudha. Mirgi hiree murteeffannaa ummatoonni qabsoo isaaniitiin mirkaneeffatan kan eenyuun tolee hin fidiniif tarsayachi keessaa baafamuudhaaf guyyoota lakkaawwachaa jira jechuudha. Mootummaan har'a eebbifamaa jiru kun of eebbisaa jiru kun yoon jedhe wayyaa isa kanaaf karoorfatee jira. Kanaaf qabsoon caalaatti waan qabsoof nama dirqu gurguddaatu as deemaa jira amma jechuudha. Waan amma nuti afaaniin dubbannu kana namni gariin maqa balleessitti fakkaachuu danda'a. Jibbuma wayii tokkoof waan dubbannutti fakkaachuu danda'a. Wanti dubbataaf kun bor yeroonni ifatti mul'ate garuu arguuf jirra jechuudha. Jawaar Mohaammed wanni inni diina guddaa godhamee murna kanaan kaa'amee irratti duulamuu jalqabeef maal yoo jenne biltsiginnaan otoo hin dhalatin dura maal fakkaachuu akka dandeessu wanni as deemaa jirtu kun biltsiginnaa jedhamu kun maal fakkaata kan jedhu yaadanna yoo ta'e barruu babal'aa fuula hedduudhaan kutaa tokko 2 3 katabuu isaati jechuudha. Ifa godhee ibse wanni as deemaa jiru kun Oromoof hin ta'u. Oromoo qofatu hin taane sabaaf sablammoota biroof illee hin ta'u. Biltsiginnaan akeekni isaa kan warra naannoo oliiti kan jedhu lafa kaa'uu isaatiif abaaramee balaan adda addaa karaa adda addaatiin irratti xiyyeeffatamee booddeen isaanii hidhaa ta'e jechuudha. Maaliifan kana kaasaa wanni amma dubbataa jirru kun illee jechuudha. Heera mootummaa kanaa keessaa maal baasuu deemu? Alaabaa isaanii kan immoo akka isaan gammachiisutti maal gochuu deemu kan jedhu kana keessatti warri gabatee irratti walitti dhufee dubbachuu deemu warra yaadaan wal fakkaatu jechuudha. Warra kaampii tokkooti. Odoo namni yaada adda addaa qabu keessa jiraate, odoo namni adda bilisummaa Oromoo dhugaarraa, kaafaa dhugaarraa achi keessa jiraate akka barbaadan deemuu hin danda'an turan jechuudha. Amma garuu namni taakkooti ta'u tokko illee hin jiru. Waan fedhan isa barbaadan sana lummuxxii isaanii sanaa ta'u, waan fedhe ta'u, waan isaan gammachiise, waan warra kaan irratti olaantummaa keenya nuuf jabeessadanii amanan heera keessattis inshiraayin gochuudha deebisanii jechuudha. Alaabaa isaanis bifa sanaan deebisanii tolfachuudha. Kun fakkeenyumaaf an kaasaara malee kana qofa miti tarkaanfiitti deemu. So qabsoon hammam akka inni barbaachisaa ta'e kaasuufan waan jarri kun itti deemaa jiran dubbadha jechuudha. Wanni nu Salataanee naannollee hin barbaachisu kan jedhu hin jira. Keessa jira. Yes, amma waa'een sirna federaalizimii akka federaalizimiitti fudhannaa jedhaniitti nama dogoggorsuu danda'u beektaa. Federaalizimii akkamiitiidha gaaffii namni kaasuu qabu. Federaalizimii isa amma sabummaadhaan ijaaramee jiru kanarraa jibba guddaa qaban ni beekna kan. Akkatti diigan wallaalanii rakkachaa jiran. Maqaa Oromiyaa waggaa 20 guutuu onnee namaa keessatti biqilee hidda gajjabeeffatee jiru kana waggaa 20 miti 30 soorii. Akkam gooneeti deebifnee federaalizimii akkasii diignee maqaa kanas akka biraa goona kan jedhu isaan dhiphisaara baay'ee. Oromiyaa mafrasa allabaatim jechaa jiru. Yoo mormiin Oromoo laaffate Oromiyaa jigsuurraa duubatti jedhamu kana beekuu qabda. Mormiin Oromoo laaffannaan namoota keenya mana hidhaa keessatti dagannee hafnaan ijoollee keenya qabsoo hidhannootti jiranu dagannee achitti dhiifnee hamileen isaanii bu'ee waan nyaatanu dhabanii qabsoo keessaa gananii yookiin faffaca'anii hafu taanaan Oromiyaan amma nu beeknu kun akka diigamtu waa takka hin shakkine. Maaliif jennaan warri aangoo mootummaa harkaa qabu guutummaatti warri wal filatee wal koratee deemaa jiru hundi warra farra Oromoof Oromiyaati. Kuni maqa balleessi miti. Oppidiyoo keessa namni gaggaariin jiraachuu danda'a ta'ammallee. Namni yaada kan hin fudhanne tokko 2 3 jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee aangoo hin qabu namni akkasii sun waan fedhe muree murteessuu hin danda'u. Warri afaan Oromootiin dubbatee waan fedhe gochuu danda'u. Warruma yaada warratti Izeemaatii fi Abinii fi Biltsiginnaa afaan Amaaraa sana deeggaruu qofa jechuudha. Inni kan afaan Oromootu jumaana ta'e gargaaru malee aangoo dhugaas hin qabu. Real power hin qabu. Abiyyi Ahmad mataansaa yoo dantaa jara kanaa hin tiksu ta'e guyyaa 2 masaraa keessan bulchan jechuudha. Kanaaf wal ta'an. Kanaaf qabsoo murteessaa ta'a jechuudha. Gaara dhagaa Yaayyaa Bashir yeroo nu daangessuuf deema. Mootummaan amma bittilamuuf jiru mootummaan sobaa kana Abiyyi Ahmad immoo mootii itti godhu kun garamitti deemaa kan jedhuu fi egaa waan masaan wal muudan sana hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Yeroo sanatti otoon xumuratiin daqiiqaa 2 qofa naa kennita. Ayyee. Waa tokko jedhanii nama gowwoomsaa jiru amma
mootummaa Ameerikaanoo maayyuu nu gochuu hin dandeessu. EUnoo maayyuu nu gochuu hin danda'u. Ingiliziin, Faransaayiin, Jarmaniin homaa nu gochuu hin danda'anu. Kanaafuu addunyaan yeroo ammaa dhimma Itoophiyaa irratti wal qabdee jirti. Chaayinaa fi Raashiyaan nu wajjiniin jiranii. Ameerikaan akkuma Veetinaamitti salphatte akkuma Afgaanistaanitti akkas taate amma immoo Itoophiyaa keessatti salphatu kuffisuuf deemna, mo'achuuf deemna kan jedhu olola akkasii deemaa jira beektaa. Olola kanaaf waa tokko dubbachuu barbaada. Ani barnoonni baradhu waa'ee international relationsdha. Waa'ee hariiroo siyaasaa biyyoota addunyaati. Chaayinaa fi Raashiyaan waan fedhe yoo godhan veetoo paaworii qabanii UN keessatti security council keessatti sagalee tokko yoo didan darbuu hin danda'u dhugaadha. Haa ta'u malee addunyaa kanarratti financial power qabaachuudhaan ummata hiyyoome wajjin dhaabbachuudhaan demokrasii addunyaa kanarratti waliin gahuudhaaf mirga namoomaatiif quuqamuudhaaf warra weestii wajjiniin tokko wal qixxaachuu hin danda'an. Tokko jedhe. Lammaffaa Chaayinaa fi Raashiyaan akkasuu ta'anii yoo imaammata warra dhihaa deeggaruullee baatan dhimma Itoophiyaatiif jecha jara sanaa wajjiniin walitti bu'u jedhee namni eegu gowwaadha jechuudha. Economic interest waliin qaban. Chaayinaan nagannisee guddaan harka dhibbarraa harki guddaan warra dhiyaatii wajjiniin. Kanaaf dhimma diinagdee iseetiif jecha dhimma Itoophiyaa ishuu guddaa gootee hanga barbaadamu sana warra Ameerikaatii wajjiniin waan wal dhabdu godhamee inni Itoophiyaa keessatti ololli ofuufamu mootummaa kanaan oofamu kun akka fudhatama hin qabne namni keenya beekuu qaba. Naanna'ee addunyaan kun harka warra dhiyaa jirti. Waan ifaadha kun jechuudha. Adabaa jiru Itoophiyaa akka malee kan Itoophiyaaf gargaarsa kennu karaa IMF jedhi, karaa World Bank jedhi, karaa biyyoota mataadhaan kennanu biyyoota Westii kana jedhi, Ameerikaa mataasee dabalate warra dhiyaati jechuudha. Hiyyummaa addunyaarraa balleessuudhaaf qabeenya isaanii gaarii kennaa jiran isaan jechuudha. Raashiyaan gaafa kam qabeenya maallaqa isa kamii irra darbee namaa kennitee ittiin nama firoomfattee jabeessee jechuun hiriira siyaasaa addunyaa keessatti akkati mo'ataa taatu gochuu dandeessi. Hin qabdu ofiifuu uummanni ishee gar-tokkeen hiyyeessa jechuudha. Chaayinaan akkasii uummata miiliyoonotaan lakkaa'amu hiyyummaa keessaa ammallee baaftee hin fidne jechuudha. Kanaafuu akka waan Itoophiyaa irratti cold wariin haaraan wayii dhalataa jiru godhameetuma ololli jalqabamaa jira jechuudha. Kun waan babal'inaan itti deemaa jiranudha. Cold wariin Itoophiyaa irratti deebi'ee haaromu hin jiru. Nama hundaa ifa ta'uu qaba kun. Inni qasqaasaa xoorinati yookiin waraana addunyaa qabbanaa jedhamu durii USSR fi Ameerikaa gidduutti deemaa ture suni amma Itoophiyaa irratti ta'aa jira. Itoophiyaan focal pointii jira kanaa taateetti nuti immoo Chaayinaa fi Raashiyaan nu wajjin jira waan ta'eef Ameerikaan sodaannu, Ingiliziin sodaannu, Faransaayiin sodaannu inni jedhamu kun olola fagoo nama deemsisuu miti waan ta'eef namni keenya dhugaatti fakkaate kanaan namilee akka bu'uu hin qabnedha. Naanna'ee dhiibbaa guddaa kan gochuu danda'u warruma gara dhiyaati waan ta'eef ammatti haala amma addunyaan keessa jirtu kanatti jechuu kooti. Hamilee nama keenyaa buusuudhaaf karaa kana adeemsa jira deemaa jiran irratti dammaquu barbaachisa jechuudha. Hedduu galatoomii Yaayyaa Bashir egaa yeroo gabaabaa booda mootummaa biddilamu kuni eenyu faadhaa muudaa karoorri isaa maalii kan jedhu kan ilaallu ta'a. Karoorri isaanii dhokataan akkuma ibsite alaabaa haaraadhaan gadi ba'u heera mootummaa keessaa kan Itoophiyaa tokkitti afaan tokko dubbattu aadaa tokko kabajju kan dhorku keessattuu sirna federaalizimii kan babal'isu dhaawataan keessaa baasu akka ta'e durumaanuu karaa adda addaa ibsaa turanii sanagaa kan wajjumaan ilaallu ta'a waan dhuftee yaada nuu kenniteef hedduu galatoomii.